ሰራዊታችን በመልኩ ህብረ ብሔራዊ፣ በዲሲፕሊኑ ወታደራዊ፣ በወገንተኝነቱ ህዝባዊ ነው። የፖለቲካ ፓርቲ አባልነትም ሆነ የፖለቲካ ፓርቲ ታዛዥነት የለውም። ዘብ የሚቆመው ለህገ መንግስቱ ብቻ ነው። የአንዱን ብሔር ወይም የአንዱን ፓርቲ አሊያም የአንዱን እምነት ወይም የአንዱን አመለካከት ደግፎ አይቆምም። ሰራዊታችን የሚቆመው ለህገ መንግስቱ መርሆች መከበርና ለኢትዮጵያ ሰላም፣ ነጻነትና ሉዓላዊነት ብቻ ነው። ለህጉና ለስርዓቱ እየታዘዘ ሁሉንም በእኩልነት በገለልተኝነት ነፃ ሆኖ በሙያ ብቃት ያገለግላል። ራዲዮውን አከሞልተን ከበጀምቶት ወርዶፍቶት ኦሮሚያ ብሮድካስቲንግ ኔትወርክ ወዶ ሰኒቲና ወዶ ወዲን ወይንሽት ሶሮማቲ አጀጃን ወሊ ገላ ለብስ የሮ አሪፈቺሳ ሆጂን ሲራ ከበቺሱ ናኑ አማራ ከሰጥ ሆጀተማ ጅሩ የሮ ገባባ ከሰጥ ጥሙሩን ናኒ ቸገረሶች ነጋት ደብሱ ሆጀተማ ጅራችሁ ቤሲሴ ገባሳ ተጃጅለው ኢትዮጵያ ሰቦንቱን ኮሳ ከታምት ቅንቤስቴቲ naannoo Amaaraatti hokkara mudatee seera idileen sirreessuun rakkoo waan ta'ee argameef mootummaan federaalaa bu'uura seeraan akka sirreessu mootummaan naannoo Amaaraa gaafachuun isaa ni yaadatama. Bu'uuruma kanaanis manni marii ministeerotaa labsiin yeroo ariifachiisaa hojiirra akka ooluuf sagalee guutuun kan raggaasise yoo ta'u, labsii kanaafis qajeelchi ajaja waliigalaa dhaabbachuun hojjetee seeneera. Karoora rakkoo kana furuuf qophaa'e irratti kutaa waliigalaa labsii yeroo ariifachiisaa qopheessee ilaalchisee marii gaggeesseera. Ibsa ajajaa waliigalaa haala yeroo ariifachiisaa obbo Tamasgeen Xiruuneh kennaniin naannichatti gahee saamtotaa gurmaa'aniin nagaa cabsuun rakkoo dinagdee hawaasummaa fi bulchiinsa gaarii uumeera jedhan. Dhaabbileen tajaajila mootummaa tajaajila akka hin kennineef jeequun alattis saamtonni naannoo tokko tokkotti manneen hidhaa cabsanii seenuun yakkamtoonni akka baqatan taasisuu isaaniis eeraniiru. Keessumaa qonnaan bultoonni naannichaa yeroo sassaabbii oomishaa tasgabbiin akka hin raawwanne kan taasise ta'uu eeruun kunis lammiileen bilisaan akka hin sochoonee fi tajaajila akka hin arganne taasiseera jedhan. Kanumaan wal qabatee kutaa waliigalaa labsii yeroo ariifachiisaa cabsa nageenya naannichatti mudatee dhaabsisuuf hojjechaa jiraachuus himaniiru. አጠቃላይ የጸጥታ መደፍረስ እንቅስቃሴዎች ብዙ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና እንዲሁም ደግሞ ፖለቲካዊ አስተዳደራዊ ችግሮችን ፈጥረዋል በህብረተሰቡ። sochiiwwan farra nageenyaa kunniin hawaasa irratti rakkoo dinagdee hawaasummaa bulchiinsa siyaasaa uumeera. Haalonni sochii nama dhowwan uumamaniiru. Aanaaf godinaalee garaagaraatti dhaabbileen mootummaa tajaajila kennan barbadeessuu fi manneen sirreessaa cabsuun sirreeffamtoota hanga miliqsuutti deemameera. Qonnaan bultoota illee tasgabbiin hojii isaanii akka hin hojjenne taasifameera. Kana sirreessuuf hojiin opereeshinii gaggeessuuf karoora qabanneerra. Gareen saamtotaa kun dhaabbilee tajaajila mootummaa saamuu fi barbadeessuun jiraattota naannichaa irratti miidhaa hamaa raawwachaa akka jiranis dubbataniiru. እነዚህ የታጠቁ የመደበኛ አደረጃጀቶች ወደ ጸጥታ መዋቅሩ ገብተው እንዲሰሩ የተለያዩ አማራጮች ተሰጥቷቸው እንደነበር ውይይቶች እንደተደረጉ qaamoleen hidhatan kunneen gara nageenyaatti akka dhufaniif mari'atamee ture. Kana malees jaarsummaa garaagaraan gara jireenya idilee isaanii kan deebi'an illee jiru. Haa ta'u malee amma gara hojii badaaf uummata miidhuutti deebi'anii jiru. Mootummaan gaaffiin kamiyyuu karaa nagaa furmaataa argachuu akka qabu cimsee ni amana. Kanas kanaan dura agarsiisee akka ture beekamaadha. Fuuldurattis mootummaan seeraa fi sirna kabachiisuu cimsee kan itti fufu ta'us ibsaniiru. Hojii seera kabachiisuu naannicha keessatti hojjetamaa jiru yeroo gabaabaa keessatti xumuruun naannichi gara sochii seera kabachiisuu naannicha keessatti hojjetamaa jiru yeroo gabaabaa keessatti xumuruun naannichi gara sochii nagaatti deebisuuf hojjetamaa jiraachuu ibsaniiru. የሀገር መከላከያ ሰራዊት የብሔር ብሔረሰቦች የተውጣጣ እንጂ የአንድ አካባቢ ብሔር የአንድ አካባቢ ፍረጃ የሚሰጠው ደግሞ የግለሰብ ተቋም አይደለም። ይሄ ተቋም raayyaan ittisa biyyaa aantee uummataati. Loltuuwwan keenya maqaa balleessuu fi shororkeessuuf kanneen yaalaa jiran irratti hojiin seera kabachiisuu ni hojjetama. Hawaasni raayyaa ittisa biyyaa cinaa dhaabbachuun humna waraanaa isaa kana akka deeggarus waamicha dhiyeessaniiru. ትናንት ከትላንት ወዲያ የአማራን ሕዝብ ለማዳን መስዋዕትነት የከፈሉት ብሔር ብሔረሰቦችን የማይገልጽ አሳፋሪ ድርጊት ስለሆነ በዚህ አሳፋሪ ድርጊት የሚሳተፉ አካላት ሁሉ ነገ ከነገ ወዲያ በሕግ የእጃቸውን የሚያገኝ ይሆናል። gocha qaanessaa kana irratti kan hirmaatan hunduu bor hojii harka isaanii waan argataniif sochii nageenyaa deebisuu mirkaneessuu akkasumas seera kabachiisuu keessatti raayyaa ittisa biyyaa cinaa haa dhaabbannu. Mootummaan naannoo Oromiyaa haala yeroo irratti ibsa kenne. Ibsa isaa kanaanis raayyaa ittisa biyyaa tuquun birmadummaa biyyaa tuquu ta'uun sirnaan hubatamuu akka qabu hubachiiseera. Itoophiyaan biyya qormaataan cimtudha. Itoophiyaan durirraa eegaltee qormaata keessa darbuun har'a kan geesse yoo ta'u, tokkummaa fi itti fufiinsa ishee bu'uura cimaarraa akka dhaabbatu kan taasisan keessa gamtaa fi tokkummaan uummata ishee ol bahee kan mul'atudha. Kana waan ta'eefis dhimmi jiraachuu uummata ishee daraanuu kan walitti hidhatedha. Uummata biyyattii walitti hidhuu bira darbee ce'aa kan ture keessaa inni ijoon tokko raayyaa ittisa biyyaati jedha ibsi mootummaa naannoo Oromiyaa kun. Raayyaan ittisaa keenya erga hundaa'ee kaasee sabaa fi sablammoonni biyyattii marti kan keessatti of arganii fi sabdaneessummaan daran kan keessatti mul'atu keessaa isa ijoodhas. Raayyaan keenyas birmadummaa biyyaa fi daangaa biyyaa eeguun biyya isaa tajaajilaa tureera, ammas tajaajilaa jira. Jaalala biyyaa kan qabu ilma uummataa kan ta'e raayyaan ittisa biyyaa keenya biyya keessas ta'e sadarkaa idil addunyaatti ergama itti kennamu mara gootummaan raayyaa bahaa jirudha. Gaachana biyya keenyaa fi yeroo hunda eegduu nagaa keenyaa eeguun diinota biyya alaa fi finxaleeyyii biyya keessaa yeroo adda addaatti gufuutti ta'an fashaleessuun Itoophiyaan kabajaa fi birmadummaa ishee guutuu eeggattee akka itti fuftuuf dhiiga isaa dhangalaasee lafee isaa cabsuun lubbuu isaa bakka bu'iinsa hin qabne aarsaa taasisaa raayyaa ittisaa turedha. Dhaabbata biyyaa kabajamaa kana diinonni biyya keessaa fi alaa qindoomuun olola sobaan maqaa gurraachisuuf dhama'anis raayyaan ittisaa keenya tokkummaa isaa fi sabdaneessummaa isaa eeggatee dirqama isaa gootummaan bahaa jira. Waan ta'eefis raayyaa ittisa biyyaa tuquun birmadummaa biyyaa tuquu ta'uun beekamuu qaba jedha ibsi mootummaa naannoo Oromiyaa baase.
Oduudhuma wal fakkaatuun haala yeroo biyyaalessaa ilaalchisee bulchiinsa magaalaa Finfinnee ibsa kenneera. Mootummaan Itoophiyaa nageenyi dhimma olaantummaa seeraa kabachiisuu, misooma uummataa mirkaneessuuf daandii ijoo ta'uu kan itti amanu ta'uu fi nageenya kabachiisuu fi mirkaneessuuf wareegama barbaachisaa kaffalaa jiraachuu ibseera. Naannoo Amaaraatti boora'uu nageenyaa wal qabatee gareen hattootaa gocha seeraan alaa fi sirna mootummaa diiguu fi aangoo humnaan qabachuuf uummatarraan miidhaa bal'aa geessisaa jiraachuu eereera. Gareen kun nageenya naannichaa fi uummataa jeeqaa uummata rakkisuuf kaayyoo kana qabatee humna uumame malee naannoos ta'ee uummata Amaaraa kan bakka bu'uu fi qabsaa'uuf miti. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee fi jiraattonni magaalichaa akkuma kanaan dura har'as mootummaa fi uummata naannichaa cinaa dhaabbachuun gochaa garee biyya diigaa fi hannaa kana ni morma jedheera. Gareechi kaayyoo isaa raawwachiisuuf naannawaa walitti bu'iinsi hin jirretti baqataa fi buqqaatota sababa walitti bu'iinsaa fakkeessuun fakkaatota isaa magaalaa keessa galchuun magaalaa keessatti jibbiinsa wal qoqqoodinsaa fi kaayyoo hokkaraa tarkaanfachiisuu fi shira cuubamaan gara uummataatti tamsaasuuf wayita yaalan to'atamuu eereera. Bulchiinsi magaalichaas akkuma kanaan dura kanneen sochii seeraan alaa taasisan kutannoon seera ni qabsiisa jedheera. Kana waan ta'eef sochii akkanaa dammaqinaan hordofuun uummataaf kan ifoomsu yoo ta'u tarkaanfiin uummata hirmaachisees kan fudhatamu ta'uu beeksiseera. Ibsa mootummaan naannoo Gaambeellaa haala nageenya yeroo ammaa naannoo Amaaraa ilaalchisee baase. Mootummaan keenya paartii badhaadhinaan durfamu yeroo gabaabaa keessatti Itoophiyaan fakkeenya badhaadhinaa Afrikaa akka taatu tattaaffii bal'aa taasisaa jira. Kanaafis dandeettii qabeenya uumamaa keenyaa fi humna namaa fayyadamuun piroojektota gurguddoon jalqabaman yeroon ni xumurra. Kaan ammoo jalqaba ajaa'ibsiisaa ta'een bu'aa jiru. Haa ta'u malee humnoonni misoomaa fi badhaadhina Itoophiyaa balaaf saaxilan karoora keenya akka milkoofneef tattaaffii guddaa gochaa akka jiran muuxannoo hanga ammaatti qabnurraa waan baay'ee hubachuu dandeenyeerra. Kanaafis yeroo hundaa ajandaa adda addaa nuuf kennanii rakkoo keessa akka hin baafne hojjechaa jiru. Kanneen biyya alaa jiraatan finxaleeyyiin yuutuubarsii fi aktiivistoota gara jabeeyyii yeroo ammaa naannoo Amaaraa naannoo adda addaatti maqaa jaawusaa jedhuun socho'an dhaabbilee tajaajila mootummaa tajaajila akka hin kennineef jeequu qofa osoo hin taane dhaabbilee qabeenya mootummaan ijaaraman tokko tokko keessattis barbadeessuu fi saamaa jiru. Naannolee miidhaa dhiifama hin qabne raawwachaa jiru. Kana malees raayyaa ittisa biyyaa birmadummaa biyyaa kabachiisaa jiru irrattis gocha gantummaa raawwachaa jiru waan ta'eef ni balaaleffanna jechuun ibsasaa baaseera. Galmoonni qonna irratti qabanne inni duraa fi inni jalqabaa wabii nyaataa mirkaneessu. Isarroo darbe immoo oomishoota biyya alaatii galan biyya keessatti bakka buusu. Dhaataan immoo oomisha biyya alaatti erginu akaakuudhaan baay'isu, baay'inaan baay'isu, qulqullinaan ga'oomsu. Kana keessa hundatti immoo carraa hojii uumuudha. Galmoota arfan kana karaa nu milkeessuu danda'uun inisheetiivoonni hedduun bocamanii hojiitti galmanii jiru. Inisheetiiviin qabanii ka'umsa muummee ministeera keenya Dr. Abiy Ahmediin hojii hojjetameen waggoottan darban oomisha biyya alaatii galu biyya keessatti bakka buufnee yeroo jalqabaatiif bara kana immoo biyya alaatti erguu jalqabnee jira. Inisheetivii ruuzitiin hektaarri miiliyoonii tokko karoorfamee jira. Kanaafuu bara kana caalmatti kan biyya alaatti galchinu bakka buusuudhaaf bara dhufu immoo isarraa kaasnee jabaannee hojjenne immoo biyya alaatti erguudhaaf karoorfatamee kan itti galamedha jecha. Gabaa addunyaa faana walitti hidhuudhaaf immoo teekinooloojii barbaada. Industirii barbaada. Hundaa ol immoo qonnaan bulaan keenya baay'inaan oomishuu qaba. Bara 2016 kana karoora baay'ee hiixataa ta'e qabannee jira. Karoora keenyas karoora xiiqii jennee ni jira. Karoora xiiqii kana keessatti uummanni keenya waan sadi giddu galeessa godhatee hojjechuu qaba. Waan hojjetu baay'inaan hojjechuu qaba. Akkanumaan mul'isuudhaaf qofa hin taane baay'ina qabaachuu qaba waanta hojjennu. Lammataa waanta hojjennu qulqullina qabaachuu qaba. Ruuzii haa ta'u, buna haa ta'u, shaayii haa ta'u, kuduraa muduraa haa ta'u, loon irratti haa ta'u waanta hojjennu hundumtuu qulqullina qabaachuu qaba. Waanti qulqullina hin qabne gabaan qabu dorgomuu hin danda'u. Waanta hojjennu hundumtuu ariitiidhaan hojjetamuu qaba. Kun sadan karaa irra deemnee badhaadhina keenya milkeessinu. Oduun keenya ammas itti fufeera. Qabeenya uumamaa naannoo Affaar fayyadamuudhaan jireenya hawaasaa fooyyessuuf hojiiwwan hojjetamaniif deeggarsi ni taasifamaa jedhame. Ministeerri maallaqaa obbo Ahmed Shidee mootummaan qabeenya uumamaa fi giddugala daldalaa naannoo Affaar mijataa ta'etti fayyadamuun piroojektota jireenya uummataa fooyyessan akka deeggaru himan. Arbaasaa Hamuu dabalata qabdi. Ministeerri maallaqaa obbo Ahmed Shidee fi hooggantoonni naannoo Affaar aanaa Dugtii ganda Yaahileetti biqiltuu faayidaa adda addaaf oolu 5,000 dhaaban. Ministeera maallaqaa obbo Ahmed Shidee hooggantootaa fi jiraattota naannichaa waliin dhimma misooma naannichaa irratti mari'ataniiru. Sagantaa haaromsa mana maanguddootaa fi qaama miidhamtootaa kan qaama tajaajila tola ooltummaa gannaa magaalaa Samaraatti gaggeeffamaa jirus eegalsiisaniiru. Naannoon Affaar qabeenya uumamaa bal'aa kan qabuu fi daandii daldalaa mijataa ta'e irratti kan argamu ta'uu ministeerichi ibsaniiru. Akkasumas naannichi qabeenya albuudaa fi beeyladaan badhaadhe ta'uu eeruun qabeenya kanatti fayyadamuun jireenya uummataa fooyyessuun barbaachisaa ta'uu dubbataniiru. Hojiilee naannichi eegaleef mootummaan deeggarsa akka taasisu beeksisaniiru. በአጠቃላይ የአፋር ክልል ሰፊ የሆነ የልማት ፖቴንሻል ያለው ክልል ነው። የአዋሽ ወንዝን ተከትሎ akka waliigalaatti naannoo Affaar naannoo misooma humna bal'aa qabudha. Lafa Awaash wal qabatee misoomaa kan jiruu fi misoomuu kan danda'udha. Sarara Jibuutii murteessaa fi inni guddaan kana waan ta'eef geejjibaaf loojistikiin deeggaramudha qaba. Mootummaan naannichaa qabeenya kana misoomsuu fi itti fayyadamummaa uummataa mirkaneessuuf hojii hojjetaa jiru akka ministeera maallaqaatti akka naannoo kamiyyuu baajataan deeggara. Guutummaa laga Awaash waliin wal qabatee naannichi lolaadhaaf baay'ee kan saaxilamu ta'uu eeraniiru. Balaa lolaa kana dhaabbataadhaan ittisuuf piroojeektiin doolaara miiliyoona 350 ol ta'u akka biyyaatti baankii addunyaa waliin diizaayiniin hojjetamee hojiitti seenuu eeraniiru. Raawwiin ijaarsa bu'uuraalee misoomaa fi hojiiwwan kanaan wal qabatan balaa kana ittisuuf hojjetaman mootummaan naannichaa waliin ta'uun akka hordofamu beeksisaniiru. ባለፉት ዓመታት
ተግባራዊ ማድረግ የተጀመረው ኡመት አፋር ሎላን ሄዱ ኒሆባ ከነቱ አቹፍ በሮተን ደርባን ከን ሆጂራ ኦሉ ጀልቀቤ ሴና ኢትዮጵያ ኬሰት ከን ጀልቀባ ከንቴ ፕሮጀክቲ ዶላር ሚሊዮን ኢበሰዲፍ ሸንተማ ባንኪ አዱኛ ወሊን ታኒ ሆጂራ ኦልቻቲን ጅራ ረኮ ከነ ኢትሱዳፊስ ኒ ሆጀተማ ኬሱማ ሆጂን ሂዳ ኒ ሆጀተማ ኬሱም ያዋሳ ከራ ሎላፍ ሂሳት ኢለምኒን አከተውፊስ ኒታሲፈማ ፕሬዝዳንት ናኖ አፋር ኦቦ አወል አርባ ሞቱማ ናኒቻ ሞቱማ ፌደራል አውሊን ሰውን በላሎላ ከራ ኢትፉፊን ሰቀቡን ፍሩፍ ኒ ሆጀታ ጀደን bulchiinsa magaalaa Bulee Horaatti barataan kutaa 10ffaa Ayyaanoo Akiliiluu maashina xaafii qulqulleessu kalaqe waa'ee iyyoo